ofirratti moosise. Iyyesuus kun gooftaadha jedhee afaan isaatiin gaaf tokko kan dubbate. Sagalee Waaqayyoo gaaf tokko gurra isaatiin kan dhagaye. Harka isaa gara Waaqayyootti kan ol kaase gaaf tokko. Badiisa sabaa irratti attamitti walii gala. Dhumiisa kana irratti attamitti walii gala. Jal'ina hamma kana mootummaan saba Oromoo fi saba Amaaraa irratti amma geggeessaa jiru irratti attamitti walii gala. Gaaf tokko Waaqayyoon dhageessee attamitti tole jettee kana irratti walii galte ati. Attamitti hojii jal'inaa kana dura dhaabachuu dadhabde. Attamitti mootummaan ati keessa hojjetu yeroonni kana godhu kun sirrii miti, kun jal'aadha. Nama ajjeesuun dhiiga namaa garmalee dhangalaasuun sirrii hin jiru. Sabni kuni naamusaanitu mirga isaa falmataa jira. Deebiin sirriin naamusaan deebi'uu ofiitu irra jira. Attamitti jedhuu dadhabde. Ati namni gaaf tokko wangeela dhageesse. Gaaffii kana akka ofii keetii deebiftuufan si gaafadha. Gaaffii lammaffaa. Mootummaan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru saba tokko duwwaa gargaaruudhaafitu kaayyoo godhatee ka'e. Ofii isaatii itti fayyadamee saba isaa immoo sanyii isaa immoo gargaaruudhaaf sanyii isaatiif immoo badhaadhummaa walitti qabaa jira. Ati inni Oromoo bakka buutee iddoo sana jirtu attamitti akka isarraa barteellee saba keetiif yaaduu dadhabdeeti. Yeroo inni saba kee ajjeese, yeroo inni saba kee mana hidhaatti naqee, yeroo inni qeerraa namoota qotee bulaa ari'u ati attamittiin haa ta'u kun jettee irratti walii galte. Attamitti kana gargaaruudhaaf duukaa dhaabatte. Gaaffii kana akka ofii keetii deebiftuufanii si gaafadha. Walumaa galatti ergaan mootummaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiruuf qabu gabaabaatti isa kana. Sabni biyya Oromoo keessa jiru ji'oottan 11 darbaniif qabsoonni godhee qabsoo nagaadha. Qabsoo naamusaati. Gaaffii inni gaafate gaaffii sirriitti rasaasaan malee nagaadhaan deebiin deebi'uufiin irra turedha. Nagaadhaan deebiin deebi'uufiin irra turedha. Isa kana nagaadhaan teessanii hiikuu hin dandeessu turtani. Isa kana dhiiftanii garuu aabootti gargaaramuudhaanitu namoota baay'ee fixxani. Dhiiga nama baay'eetu biyya Oromiyaa keessaa dhangala'e. Waaqayyoo dhiigaaf deebii hin laata. Dhiigi obboleessa kee Abeelii gara kootti iyyaa jira jedhe Waaqayyoo Qaayiliin naqe. Dhiigatu gara kootti iyyaa jira. Inni Abeeliin ajjeesee galee kana booddeen raawwate se'ee taa'uu dhaqe. Dhiigatu iyyaa jira Waaqayyo garuu. Dhiigni nama qulqullaa, dhiigni nama jal'ina malee lafarraa sokkuu hin iyya Waaqayyotti. Dhiiga iyyu sanaaf immoo Waaqayyo firdii hin laata. Dhiiga iyyu sanaaf Waaqayyo firdii hin laata. Har'a garuu ergaa gurguddaa sadeen isinii qaba. Tokko, akka Nanawween Yoonaasiin dhageessee fuula Waaqayyootti gad of deebiftee cubbuu ishee hundumaatiif qalbii diddiirratte yeroon kuni waan amma ammaatti balleessitaniif yakkitan hundumaaf dhiiga dhangala'eef nama mana hidhaa keessatti naxxanii torchii godhaa jirtan hundumaaf namoota qeesaan irraa buqqiftaniif biyya sana irratti iyya haadha hiyyeessaa gara Waaqayyootti dhaga'amaa jiruuf dhiiga gara Waaqayyootti iyyaa jiru hundumaaf yeroo isinitti qalbii diddiirrattaniidhaan isiniin jedha. Qalbii diddiirrannaan kun immoo jireenya keessanii fi jireenya ijoollee keessanii jireenya ijoollee keessaniitiif bu'aa guddaa qaba. Ergaan har'a isinii qabu isa kana. Yeroo qalbii diddiirrannaati gara Waaqayyootti deebi'aati harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasaati qalbii diddiirradhaan isiniin jedha. Ergaan kun inni tokkoffaan isa kana. Ergaan inni lammaffaan saba ajjeeftan kan, saba mana hidhaatti naxxan kan, saba qeesaarraa buqqiftan kan, saba miitan, saba acuuccan kan, saba tuffattanii, saba dhiittan kan yeroo isinitti dhiifama gaafattanii fi yeroo isinitti kaasaa saba kanaa kaffaltaniidhaan isiniin jedha. Sadaffaa, ofii keessanii bulchiisa kanaa bulchuudhaaf humna keessan gararraa waan ta'eef saba kanaa walitti qabaatii geggeessaa kana nama biraatti dabarsaa ofii keessanii hojii kanarraa rizaayinii godhaa jedhanii isin gaafadhaan. Sababiin isaa mirgichi kan uummataati sababa ta'eef mirga kana uummatatti deebisaa. Namni tokko geggeessaa ta'uu kan inni danda'u meeshaa waraanaa qabaateef yookaan immoo barcuma mootummaarra taa'eef geggeessaa ta'a miti. Geggeessaa ta'u geggeessaa kan isa godhu namni isa duukaa hiriiru yoo jiraateedha.
Namatu waan nuyi ta'uu dandeenyu nu godha. Dokteriin tokko dhukkubsataan jiraachuutu dokterii isa godha. Barumsa inni baratee fixe duwwaa miti. Looyeriin tokko yakki jiraachuu isaatu namni jiraatee itti gargaaramuu isaatu looyerii isa godha. Kanaaf isinis geggeessaa kan taatanii namni isin filachuu isaatiif har'a immoo uummati isin duukaa hin jiru. Uummati isin duukaa hin jiru erga ta'eeti geggeessaa miti jechuudha isin. Kana amanuuf kana beekuun nagaa biyyattiitiif jecha kana uummata mari'achiiftanii uummati hireesaatiin akka inni murteeffatu gochuun aangoo kana uummatatti deebiftanii kennuun keessanii biyya keenya oolchaa biyya keenya baraaraa dhumiisa nama baay'ee hambisaa jedheetan yaada. Yoo kana dhaggeeffatanii ogummaa guddaadha kun jedheetan yaadaan. Yoo kana godhuudhaa baattan garuu dhumiisaaf badiisa guddaa isaatu biyya keenya irrattis fidduu isin irrattis dhufa. Badiisa isin jalaa ba'uu hin dandeenye. Tarii qabeenyi isin walitti tuullattan kuni kan inni jalaa isin baasuu hin dandeenye. Tarii meeshaa waraanaa isin ittiin dhaadattaniif qabdan kuni kan inni jalaa isin baasuu hin dandeenye. Tarii agaaziin isin ittiin nama fixxan kuni kan isaan isin irraa dhowwuu hin dandeenye. Badiisi guddaan isaa akka inni isinitti dhufu isinitti himuun barbaada. Sababiin isaa Waaqayyoo hin ka'a kana booddee sababa ta'eef. Waaqayyo irree jabaadhaa fi humna guddaadhaan ka'ee gara saba isaa isa cunqurfamee hin dhaabata Waaqayyo. Gara dhiiga dhangala'aa jiru hin dhaabata Waaqayyo. Meeshaa waraanaa malee saba isaatiif mo'icha kennee macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti dubbifna, iddoo baay'eetti argina. Meeshaa waraanaa malee lolee mo'uu beeka Waaqayyo. Lolee mo'uu beeka Waaqayyo. Kanaaf har'a warri bulchiisarra jirtanii yoo Waaqayyo isin gargaare na dhageessanii kan akkasin gootaniifan ulfina guddaadhaan isin kadhadha. Ayyaanaaf araara Waaqayyootiin isin kadhadha. An nama siyaasaa miti. Amma har'aatti siyaasa kamii keessatti iyyuu miseensa ta'e hin beeku. Baran kana booddee biyya lafaarra jiraadhu keessattis siyaasa kamiin keessatti iyyuu miseensa hin ta'an. Akka nama Waaqayyo ergeetti akka hojjetaa wangeelaatti garuu nama firdiin jal'ate saba kamiif iyyuu akka hin dubbadhuuf Waaqayyo na kaase. Isa jal'aadha kan jedhuuf isa sirriidha kan jedhuuf itu Waaqayyo na kaase. Kanaaf immoo gatii barbaachisaa gatii kun na gaafatu baasuudhaaf qophaa'aadhaan sodaa tokko hin qabu isa kanaaf. Kanaafani isinitti dubbadhaarra. Dhumarratti dhaamsiyan waldaa kiristiyaanaatiif qabu. Waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra kan isheen jirtuu fi qajeelummaatti namoota leenjisuudhaaf. Qajeelummaatti namoota leenjisuudhaafitu Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa ambaasaaddari mootummaa Waaqayyo godhee lafarra ishee kaa'e. Waldaan kaatee waan jal'aadhaan waan sirriidhaan immoo sirriidha jechuun ishee irraatu eegama. Yeroo mootonni dogoggorani moototatti himuun dirqama waldaa kiristiyaanaati. Yeroo Daawit ejja isaarra darbee immoo abbaa manaa dubartiitti ejje sanaa yeroo inni jal'inaan irraa ajjeesise raajiin naqee fuula mootichaa dhaabateetu itti hime. Fuula mootichaa dhaabateetti hime. Waan jal'aaf waan hamaa kana kan godhe si jedheen Daawitis kana dhagee fuula Waaqayyoo duratti qalbii diddiirrate. Eliyaas bara jiraatu keessa mooticha Akaab dura dhaabatee sii fi hortii abbaa keetu biyya kana miidhaa jira. Waaqayyo irraa goruu keessaniin Waaqayyoon dhaga'uu diduu keessaniin jedheetu ija jabaatee mooticha dura dhaabateetu mootichatti dubbate. Waaqayyo Ermiyaasiin yeroo kaasan mucaa wallaalaadha jennaani ani wallaalaadhaan hin jedhini ani utuun gadameessa keessi nuuminani raajii godheessi fileedhe Waaqayyo. Ergasii booddee harka isaa hiixatee afaan isaa qabe dubbii koo afaan kee irra kaa'eeraa jedheen dubbii kanaan immoo akka ati diigduuf akka ati buqqiftuuf akka ati bittimsituuf akka ati gaggalagalchituuf akka ati dhaabduuf akka ati ijaartuufanii si godhee sabaa fi moototarran immoo si kaa'e jedhe. Ermiyaas kan inni kaa'ame dubbii akka inni dubbatuuf sabarratti dubbii akka inni dubbatuuf moototarratti mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Isaayyaas. Mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Ermiyaasis. Mootota baay'ee irratti raajii dubbateera Hisqeelis. Kana duwwaa miti Yohaannis Cuuphaanii Heroodis namni jedhamu mootiin yeroo sana naannoo Israa'eliin bulchuu obboleessa isaarraa haadha manaa jal'inaan fudhachuu isaatiin fitu kun waan jal'aadha jedhee dhaabatee itti himuu isaatiinitu mormi isaa irraa cite. Hamma du'aatti wareegame waan jal'aa mootii itti himuudhaan. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa kaatee yeroo seenii
mootota dura dhaabattee jal'ina isaanii itti himtuudha yeroon kun. Yerootti afaan qabannee teenyu miti. Yerootti dhaabannee itti himnu akka ta'etu dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa qonnattanii yoo ilaaltanii Yohaannis ergamaan tokko dhufeetu ergamaa isa miila isaa tokkoon galaanarra miila isaa tokkoon lafa gogaarra dhaabate bira dhaqeetii macaafa sana harkaa fudhadhuu nyaadhu naan jedhee harkaa fuudhee nyaadhee afaan kootti immoo nyaa'e garaa kootti immoo hin hadhaa'e. Erga nyaadhee booddee immoo akkanaan jedhee namoota irratti saba irratti afaan irratti mootota irratti raajii dubbachuudhaaf amma hin dandeessanaan jedhee. Irratti namoota irratti saba irratti afaan dubbatamu hundumaa irratti mootota irratti kanaaf nuyi namoota karaa irraa goran hundumaatti jal'ina isaanii itti himnee isaan qajeelchuudhaaf Waaqayyo akka nu dibetu dubbiin Waaqayyo iddoo sanatti nutti hima. Saba Waaqayyo yeroon kun yeroo isaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa ija jabinaan kaatee dubbachuutu seera jira. Lammaffaa waldaa kiristaanaa warra wanti eegamu yeroo kamiin caalaayyuu yeroon kun yeroo nuyi itti harka keenya gara Waaqayyootti ol kaafnudha. Yoosaafitti akka kana jedhe yeroo mootonni sadii walii galanii rukutuudhaaf dhufanii yeroon kun yeroo salphinaa yeroon kun yeroo gidiraati akkasa dubartiin da'uudhaaf kaatee humna ittiin miixattu dhabdeeti jedhe. Ilaalaa akka yeroo kana garaa baqaqsanii mucaa keessaa fuudhuu hin danda'amu. Dubartiin yeroo sana da'uu dadhabde humna ittiin miixattu hin qabdu taanaan salphina guddaadha wajjin duuti. Yeroon kun yeroo akkasiiti. Kanaaf waldaan kiristaanaa yeroo kana harka ishee gara Waaqayyootti ol kaasuutu irra jira. Akka waan qoosaatti ilaalina waan gadhee irratti biyya keenya fuudhee adeemaa jira wanti kun. Yeroo nuyi itti Waaqayyoon kadhannu hin ka'a Waaqayyo saba kanaaf gidduu galaa Waaqayyo. Gidduu galaa Waaqayyo. Fardi mo'ichaaf naman gargaaruudha dubbiin Waaqayyoodha. Kanaaf saba Waaqayyoo waldaan kiristaanaa kaatee yeroo isheen itti Waaqayyoon kadhattuudha. Iddoo jirte hundumaatti kadhata labsa. Nama lamaan nama sadiin yeroo wal agartan harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasa. Warri Waaqayyoo isin dibee laficharraa isin kaase tajaajiltoonni harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasa. Museen gaararra dhaabatee yeroo Iyyaasuun Filisxeemotaa wajjin wal lola harka isaa ol kaasa ture. Harka isaa yeroon ol kaasu Waaqayyoo mo'icha kenna ture Israa'elootaaf yeroon harka isaa gadi buusu mo'ichi hin jiru ture. Harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasa waldaan kiristaanaa tajaajiltoonni amantoonni hundumtuu Waaqayyo gooftaan maccaa hin dhufa. Hamma Waaqayyo Yerusaalemiin jajamtuu godhutti hamma inni biyya lafaa keessatti galateeffamtuu godhutti warri waa'ee Yerusaalem Waaqayyoon yaadachiiftan calluman jedhina. Anis halkanii guyyaa kan calluman jeeqne eegduu Yerusaalem irra kaa'eeraa jedhe dubbiin Waaqayyoodha. Kanaaf saba Waaqayyoo hamma Waaqayyo biyya keenya biyya lafaa keessatti jajamtuu galateeffamtuu godhutti hamma Waaqayyo nagaa dhaabbataa fidutti hamma Waaqayyo geggeessitoota qajeeltootti biyya geggeessan warra garaadhaaf hin jiraanne hamma fidutti nama akka namaatti warra ilaalan sammuu Waaqayyo isaanii kenneen yaaduu warra danda'an hamma Waaqayyo fidutti iyya keenya gara Waaqayyootti dhageessisuutu nurra jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Ani Pastor Kaffiyaaloo Amanteen jedhama. Waldaa humna wangeelaa Miniyaapolis irraan ergaa kana isinii dabarsa. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf godhu. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Waaqayyo Ilmaa, kan Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootti. Nagaadhaan jiraadha. Forma